Waajjirri barnoota bulchiinsa magaalaa Adaamaa akkaataa qulqullina barnootaa itti fufsiisuun danda'amu irratti abbootii qabeenya manneen barnoota dhuunfaa waliin marii gaggeesse. Kaayyoon marichaa akkaataa qulqullina barnootaa galmaan ga'uun danda'amu irratti abbootii qabeenya manneen barnoota dhuunfaa waliin marii gaggeeffameera jedhan itti gaafatamaan waajjira barnoota bulchiinsa magaalaa Adaamaa obbo Darajjee Tasfaayee. Barnoonni furtuu rakkoo hundaa iccitii milkiif qaroominaati kan jedhan obbo Darajjeen dhaloonni baratee biyya jijjiiraa hiyyummaatti falafalee guddina biyyaa dhugoomsas jedhan. Saganticha irratti kan argaman kantiibaan Taantuu bulchiinsa magaalaa Adaamaa Deenseenee Mahammad ergaa dabarsaniin barnoonni bu'uura guddina biyya tokkoo akka ta'e ibsanii rakkoo qulqullina barnootaa akka biyya keenyatti nu mudate keessaa ba'uun dhaloota dorgomaa saayinsii fi teeknooloojiin ga'oome uumuun kan danda'amu yoo abbootiin qabeenya manneen barnoota dhuunfaa barnootaaf xiyyeeffannoo kennanii hojjetan qofa jedhan. Dhimmi barnootaa biyya keenyatti rakkoolee adda addaatiif saaxilamaa kan ture ta'uurraan kan ka'e cabiinsi barnootaa nu qunnameeti kan jiru. Cabiinsa barnootaa kana keessaa bahuudhaaf immoo nuti hundi bakka jirrutti gahee keenya bahuutu nurraa eegama. Marii abbootii qabeenyaa manneen barnoota dhuunfaa waliin taasifame irratti barreeffama ka'umsaaf dhiyaate keessatti akka magaalaa Adaamaatti manneen barnoota mootummaa fi dhuunfaa 320 keessatti barattoota 100,000 fi 96,000 fi 587 simatamee hojii baruu fi barsiisuun gaggeeffamaa jiraachuun ka'ee jira. Magaalicha keessatti manneen barnoota dhuunfaa hedduun imaammataa fi qajeelfama biiroon barnoota naannoo baasee hojiirra oolfamaa hin jiru. Manneen barnoota dhuunfaa hedduu biratti sadarkaa jedhamee gadi hojii baruu fi barsiisuu gaggeessaa kan jiran ta'uu barreeffama mariif dhiyaate keessatti ibsamee jira. Abbootiin qabeenyaa manneen barnoota dhuunfaa saganticha irratti hirmaatan gama isaaniitiin barnoonni hundee guddina biyya tokkoo ta'uu kaasanii humna namaa ga'umsa fi dandeettii horatee uumuuf shoorri seektara barnootaa irraa eegamu gama hundaanuu baay'ee murteessaa akka ta'es kaasanii jiru. Hunda caalaa qajeelfamaa fi biiroo barnoota irraa kenname manneen barnoota dhuunfaa keessatti hojiirra ooluu qabaa hordoffiin taasifamu akka qabus kaasanii jiru. Istaandardii eennee cabiinsa barnootaa keessa bahuun dirqama keenya hundaa waan ta'eef achirratti hojjechuu qabna bifa qindoominaatiin kan jedhu kan kaasuun barbaada. Gama biraatiin wanni fooyyee nama jiru carraan sirni barnootaa jijjiiramuusaa dhugaatti waan kan hin fooyyessaa yeroo tokkotti fiduu baatus yoo ilaallatee barsiisaa jirras waan ta'eef waan baay'ee fidee dhufeera jechuudha. Jijjiiramni sirna barnootaa keessattuu wantoota uummata keessa jiran indijinees ta'an even barataa hojiitti baay'isuudhaan aktivitii baay'eetu jira jechuudha. Itti gaafatamaan waajjira barnoota bulchiinsa magaalaa Adaamaa obbo Darajjee Tasfaayee yaada fi gaafilee hirmaattota biraa kaaniif deebii kennaniin hojmaataa fi seera biiroon barnoota naannichaa hojiirra oolchee fudhachuun dirqama manneen barnootaa dhuunfaa akka ta'es kaasanii jiru. Manneen barnoota sadarkaa tokkoffaan dura warri keejii qabdan guyyaa har'aarraa ejjennoon isin qabattanii deemtan Ingiliffaa akkam barsiifne ejjennoo tokkoon deemnaa jechuudha. Annam barsiisaa mirga kiyyaa warri jiru asumatti ejjennoo isaa nutti ibsatee deema. Kana booda nuti magaalaaf dhiyeessina. Qaamni siyaasaallee irratti fudhatee sirna barnootaa mormuu jechuun nuti magaalaa Finfinnee miti. Naannoon Oromiyaa sirna barnootaa mana barnoota sadarkaa tokkoffaa ifii baafata. Kun heera mootummaatiin kennamee jechaadha. Manneen barnoota sadarkaa tokkoffaan duraa fi sadarkaa tokkoffaa sirna barnootaa isaanii tumachuu heera mootummaatu biyyaalessaatu nuu kenna jecha. Maricha irratti argamuun kallattii hojii kan kennan kantiibaan itti aantuu bulchiinsa magaalaa Adaamaa Deenseenee Mahammad magaalaan Adaamaa giddugala misooma fi nageenya akkuma taate barnootaaf immoo xiyyeeffannoo kennuun murteessaa akka ta'es kaasan. Magaalaan Adaamaa hojiiwwan misoomaatiif hojiiwwan nageenyaatiin waan bal'aadha hojjetaa kan jirtu hin beektu. Inni kun barnoota keessattis sirriitti cimee itti fufuu qaba jechuudha. Dhaloota boru biyya kana ceesisuu danda'u uumuuf manneen barnoota dhuunfaa keessatti gumiin tiraansfoormeeshinii hojiirra ooluu qaba. Teeknooloojiitti dhimma ba'uu qabdu karooran hoogganamuu fi qajeelfama sirna barnootaa irraa gad bu'ee hojiirra oolchuun dirqama manneen barnootaa dhuunfaa akka ta'es kaasanii jiru. Sirna barnootaa hojiirra oolchuudhaaf mana barnoota tokko darbine tokko kan deeggarru yoo ta'e akkuma jettan kun waan biraati uuma dhaloota irrattis jechuudha. Kanaaf sirni barnootaa gahee keessan bahachuudha. Amma sirna barnootaa irratti yaada yeroo barbaadamutti jechuudha yaada kennuun sirna barnootaatiif yeroo yeroodhaan qorannoowwan adda addaa gaggeeffaman hoo gadi dhufan waan nu fayyada jettanii yaaddan akka naannoo kanaatti akka biyyaatti gahee keessan bahachuu danda'uu qabdu jechuudha. Saniin alatti sirna barnootaa amma hojiirra jiru immoo ittiin hojjechuun deeggaruun kan keenya hunda kan keessan ta'a jechuudha.